Ashamaa harka fuune daawwattoota Forex Entertainment taateewwan tibbanaas dhageessisnaa Anisaaq Zeenuutiin. Dargaggeessi waggaa 19 dubartii umriin ishee waggaa 76 fuudhuudhaaf kaadhimmate. Darbee namoonni umrii wal hin simne yeroo gaa'ila godhatan dhageenye ajaa'ibaatti turre. Kan tibbana biyya Xaaliyaanitti mudate ammoo addunyaa ajaa'ibsiisu bira darbe mata duree oduu tahee miidiyaalee garaagaraatiin hafarfamaa jira. Dargaggeessi Xaaliyaanii maqaan isaa Giuseppe Diana jedhamu umrii isaa waggaa 19tti manguddoo ganna 76 fuudhuudhaaf kaadhimmachuun isaa dhaga'ameera. Garaagarummaan umrii jaalalleewwan lamaanii jidduu jiru guddaa ta'us ammoo baasa hin jirre tahee namoota hedduudhaan wal harkaa fuudhamaat jira. Namoonni biraa ajaa'ibsiifatanii malee dargaggeessi kun akka jedhetti jireenya kiyya keessatti akkatti gammada jedhee takkaa yaada hin beeku, jaalalti ulfaattuudha madaala ittiin ibsan hin qabdu jechuudhaan toora TikTok irratti dubbateera. Viidiyoon jaalalleewwan lamaan kun toora TikTok irratti ittiin mul'atanis yeroo miliyoona 75 daawwatameet jira. Manguddoon Giuseppeen kaadhimmatee fi maqaan ishii hanga ammaatti hin dhawaamin kun dubartii qabeenya biiliyoonotaan lakkaawamuu qabdu akka taates barameet jira. Namichi lammii Ruusiyaa tokko qorannoo hawaatiifan gara samii keessa jiraadha gara lafaa dhufuudhaafanii noolii naaf ergi dhufeetin si fuudha jedhee dubartii Jaappaan takka doolaara 30,000 ergisiisuun yeroo tokko oduu ijoo addunyaa ta'ee ture. Zabana keessa jirru kanatti namoonni gara sooshaal miidiyaa garaagaraatiin saaminsa walirratti yeroo gaggeessan dhageenya. Nama dhuunfaarraa jalqabee hanga dhaabbilee addunyaa gurguddaatti yeroo saamaman dhageenya. Odeeffannoon yeroo tokko gara Jaappaanii dhaga'amaa ture ammoo xiqqoo adda fakkaatti. Biyya Jaappaanitti jiraattuu naannawa Shiigaa kan taate dubartii waggaa 65 sooshaal miidiyaa irratti nama lammii Raashiyaa tokkoon wal barti. Hiriyummaa yeroo dheeraa booda nama hawaa qorachuuf samii keessa jiraadha jedhu kana waliin jaalala keessa seente. Akkuma ergaa barreeffamaa waliin erguu jalqabaniin osoo hin turin rakkoon akka jirtu ibsee fi gaaffii dhiyeesseefi. Lafarra fagaatee samii keessa akka jiraatuu fi gara lafaa dhufee ishee fuudhuudhaaf doolaara Ameerikaa 30,000 akka isa barbaachisu itti hima. Isheenis waan hedduu jaallatteef shakkii tokko malee doolaara 30,000 lakkooftee ergiteefi. Suuraalee sobaa kan inni samii keessatti ka'e jedhee ittiin erguun kan sobamte dubartii Jaappaan kun maallaqa ishiitis dhabdee jaalalleen ishiis amantes miila bakar waaree tahee hafeera. Misirroo guyyaa cidha isaatti jaalalleewwan isaa kan duraanii hiriira itti bahan. Jiraata biyya Chaayinaa naannawaa Yuunaan kan tahe namni maqaan isaa Cheen jedhamu kaadhimaa isaa kan jaalatu waliin bultii ijaaruuf guyyaa murteeffate yeroo dheeraadhaaf eegaa turuudha dubbata. Guyyaan gahee kaadhima isaa waliin cidha gaggeeffachuuf firaa fi hiriyoottan affeeranii gara bakka cidhaatti qajeelan. Garuu karaa irratti waan hin eegaminii fi taatee gaddisiisaan isaan mudate. Jaalalleewwan isaa kan durii wal gahanii dhaadannoo barreeffatanii karaa itti cufan. Waan inni hojjechaa ture hunda ifa baafnee isa salphifna kan jedhan jaalalleewwan isaa lakkoofsaan hedduu ta'an kunneen maatii isaa misirroota dabalatee namoota cidha irratti argamuuf dhufan hunda akka ajaa'ibsiisan miidiyaan Al-Aynii gabaase. Namichi dubartoota 48 fuudhe yeroo 88ffaadhaaf aruuza godhate. Namni maqaan isaa Kaan jedhamuu fi biyya Indooneeziyaa naannawa Jaavaa jiraatu qonnaan bulaa ruuza oomishu yeroo ta'u seenaa ajaa'ibaa hojjete. Namni umriin isaa ganna 61 kun jireenya isaa keessatti yeroo 87 kan cidha godhatee fuudhee fi jidduu kana immoo yeroo 88ffaaf cidha godhatuuf isaa miidiyaalee hedduudhaan gabaafamaa jira. Kaan yeroo jalqabaatiif kan gaa'ila dhaabbate umrii isaa ganna 14tti yeroo ta'u intala umrii waggaa 2tiin isa caaltu waliin jireenya bultii jalqabee ture.
Gaa'ila isaa kan jalqabaa waggaa lama akkuma tureen adda bahanillee hiriyaa gaa'ila haarawa barbaadu ittuma fufe. Gaaffii maaliif kaan dubartoota jaalatu hunda fuudha gaaffii jettu yeroo deebisus dubartoota hunda waan hin kabajuufis jedheera. Gaa'ila torban tokko qofaaf ture dabalate yeroo 88f gaa'ila godhatuun bultii jaarrate. Dubartoonni inni fuudhe garuu 46 qofa akka tahes beekameet jira. Kunis kan tahe haadha manaa isaa tokko tokko erga wal hiikan booda haarawatti irra deebi'ee fuudhuudhaan akka tahes barameera. Haadha manaa boodaatii fi 88ffaan tunis kan dura wal fuudhanii ji'a 4 qofatti kan addaan bahan yeroo ta'u erga addaan baanee yeroo dheeraa tahullee jaalalli gidduu keenya jiru ammallee jabaadha jedhan kaan. Biyya Paakistaanitti dargaggeessi guyyaa cidhaa isaatiin haadha manaa isaatiif harree akka kennaatti kenneef namoota hedduu ajaa'ibsiiseera. Jaalalleewwan lamaan Vaarishaa Jaavedii fi Azlaan Shaan tibbana gaa'ila isaanii yeroo raawwatanitti taateen ajaa'ibaa kun kan mudate. Misiroon lammii Paakistaan kun cidha isaarratti kennaan inni jaalallee isaatiif cidharratti laate qalbii namoota hedduu harkisuu danda'eet jira. Yeroo cidhaatis tahee yeroo biraatti hiriyoonni lamaanis ta'ee haadha manaa fi abbaan manaa kennaa waliif kennuun bakka hundatti baratamaa tahullee kan Azlaan Shaah kun garuu kanneen biraarraa adda fakkaatti. Guyyaa cidhaa isaarratti harree harkisee fidee jaalallee isaatiif kennaa kennuun isaa addunyaa guutuu ajaa'ibsiiseet jira. Misiroon kun suuraa kennaa isaa kana toora Instaagiraamii irratti maxxansuudhaan sababa harree haadha manaa isaatiif kennes ibseeti ture. Yeroo mara kaadhimaan kiyya harree akka jaalatu waan hin beekuuf cidha keenya irratti bifa kennaatiin dhiheesse jedhe barreeffamaan kaa'e. Misirrittiinis kennaa kana akkuma agarteen akka hedduu jaalatte dubbatteeti jirti. Egaan daawwattoota Forex Entertainment oduuwwan taatee tibbana kana fakkaata ture waan nu daawwattaniif guddaa galatooma.